Torbaan uma tokko wanni torbaan tokko kaayyoo ta'e adda simurinan wanni ni siidhaa. Sigalee Mu'aaz biyya Faarsuu keessatti wayidaan gaara rabbii tarkaanfatte obboleessoo. No. Ibn dhaamotiniif dura deemre. Asumanugaa isin lafeera yoo interest taatanii nilleen Nu fayyisa kan irratti. waan akkamii akka taate Fakkeenya waadhaama ijoollee teenya taas jala jirtan. as nama kuma yoo gahe ammaan itti bana deeqa takka garuu waayifaa Ittiin hubanta Mu'aaz naa usee gutakka. Hadaraa wanni inni isinii dhaamu amantii teenyaaf tumsinaa jettanii arraban jeenaa jirtu. Amantiin Islaamaa arrabaanii mitaa tumsaniif. Amma fakkeenyaaf ana akka keetitti yoon sheeka kee tokko khilaafee ana arrabsuudhaan miti ka sheeka keetii tumsitu. Waan san yoo siif hin taane itti dhiisuudha. Hangan makalaas. Arrabni nama tokkoof faayidaa hin qabu. Namni keenya akhlaaqa irratti gartee rakkoo guddoo uumaa jira ustaaza. Fakkeenyaaf garee shaataa jedhee horeeyte. Namni komatii jala taa'ee gartee nama arrabsu arraban fakkaanne hunda kan nama arrabsu nama islaamiif hin jiru. Uummanni immoo warri garee shaataa warra biraati garee isaanii kan itti as dabaluu deemu. Isaan ammoo jala taa'ee nama arrabsan. Nama arrabsuudhaan jijjiiramni dhufu maaltu jira? Onneedhaan jibbuu waan guddaa. Waan takka keessa keetiin jibbinaan beeku waan guddaa dalaydee arrabaan ammoo itti bobba'uun daranuu waa balleessa. Kuma yoo gaanittiin banaa jeemcaan namni koppiliin godhan jiru akkamii duba. Bakka takkaa namni 700 kun yoo godhe humanii guutaa itti banamaa jechuudha. Itillee ni dhageenya uuma sanuu waan inni ta'e. Yaa. Akkasii ijoollee teenya arraba keessan anaa fi miti ifuma kabajuudhaaf jecha dhiifadhaan. Hamza laakiin hanga. Taatiyyaa arraba haaree uummadhaaf ta'an kun na dabbaree haaree babbareedaa uummadhaaf. Adagee Hamza gaafii takkaan qaba. Gaafii takkaan qaba. Uummata keenya yeroo hedduu niin harkaanannaa gizee namni takka rakkatee booyee bakka lafa kufe cinaa dhaabbachuuf hundi isaa dhufee wakabaa godhee cinaa dhaabbata san nama san. Nama san cinaa dhaabbatanii ifumaaf ol kaasanii namni san gizee ol siqee hanga isaatis itti idee xiratii godhee gizee ol siqee isaanirraa ol ta'e dagmoo gad harkisan obboleessa kiyya bakka duraan jiru deebisuuf. Itti banuudhaaf qophiidha. Nama kuma jaanii hundi keessan bakka qophiin godhamu. Hagasuu xiqqoo Ay, kuma keenya fa'a. Xiqqoo akkana caafirraa. qoyee. Laal amma Mu'aaz wanta na wayi gadhiiftee ree wallee ma baasu jirtu tan. Gadhiifne kilipiin abbaa gubbaa dalagamu jirti. Hoggaa gadhiifte wanta kan siimu hoggaa gadhiifte warri dhufee laalee miliyoonaan ga'u obboleeyyanuma keenya kana keessatti galatoomaa jenna. Akkas ilaal. Akkas galata guddaa qabu. Yaa ijoollee teenya ta gubbaan waan biraa jettee keessan gaarii ooltu. Na jaalatu. Wallahi galatooma. Wallahi galata guddaa qaba. Wallahi. Wanti ini koppiliinkiin kanaaf mana kan jiru. Tap koppiliink. Banuufin deema dhiyaadhee sin jira. Lakkaa'u jira. Hamza Yesuus gurraacha fakkaataa sin jaanna. Yesuus Habashaa fakkaataa sin jaanna. Si gabbaru yaadu. Eessatti argare Yesuus isaa? Foto. Hagariitis isin arrabsuun so'aaba jaabara jala. Wallahi akka amantii isaatti akkasiya. La ilaha illallah. Amin. Tadi sudah saya. Asalnya saya. Le amma itu banyak. Lah, Okay, no? itu timban tuh. Dikeluarkan itu bawah. Wotu timban. Wanta kana mucaa studio irraa inni Bakka dhaggeeffanne san ittiin banin okkee bakka biraa nu dhageessisi. asirratti hin banne. Bakka marii ilaal jettu san bakka san itti bahin. Marii bee bakka itti jira. Keenya. Akkas godhaniiti.
bakka maali? Bakka dhageenye sana. Bakka maali? Marii yaalteetu sangaa maas bakka sanatti barii. Inni ni asoofaati tilisaati diinaa ol bakka marii mee tuutiin bariin bakka bareedduu xiyyaatti marii. What's wrong? Kali kaafata harus pada lagi kaafata. Aman. Awan Ingiliffaa qofaan argee waan yaakaan dhagee tokko Ingiliffaa qofaan dhaggeeffadhee hoo. Takka. Mira gama. Afrika Jaya, untuk gaya, bukan Ethiopia. Dalam berhara hati, apa dagingnya, gemet kumpulnya dada, gemsal hati aslinya. Beli lagi apa? Kunjifan nongkot suci, terkebi gelman gawu, tapi tak bedi. Dan beli lagi apa? Kunjifan nongkot suci, terkebi gelman gawu, tapi tak bedi. Apa? Canca bikin nama macam apa na? Rancho papa. Kau. You need to bring to the light. Shining bright, I want you need to bring to the light. Our bystanders, our nation. Ethiopia's future shining in the sky. From the river, shining bright in Ethiopian sky. Dreams of unity, strong and true. Abidam will stand with you. Jalkamni tumura. Gufat-nis, tara usnudura. Ondov dura gura. Oh, Namibia bahe. Oh, Dugari tarri. Oh, Uya ifa abay. Oh, Unu'i jana gari. Oh, Amazing wallah waan ajaa'ibaati. Saampila amma dinaa dhangaafin qaba amma. Hamzaafin qaba. Ayyee. Reefun tana walleedhaa fi walaloo fi yeedaloo irratti haasa'uu turre. Ammaan tana sirba kana eega dhageeffanne booda noormaanii amma gara kilippiidhaati kan Muwaaz imalu jiru. Muuziqaan mormamaa jira amma. Amma gara kilippiidhaati kan imalu jiru. Eega dhageeffanne booda. Kilippiin yeroo hojjetamu sochii qaamaatii wajjin sirba hoggaa dhageesse sochii qaamaa waan si keessa dhufuu jira. Akkaataa ati fakkeessuu dandeessu. Akkaataa ati aktii itti gootu. Kan hoo waan reefu haasa'uu ture sanii wajjin waliin faalleessu. Yoo akkam ta'e irra wayyaadha. Riitimni yookaan dibbeeleen as keessatti fayyadamne san aktii inni garsiisu sanii wajjin waliin faalleessu. Yoo akkam ta'e irra wayyaadha waan jiru irratti hin bana. Gaaffii bareedduudha. Fakkeenyaaf amma kiliippii dalaganii sagaluma qofa gadhiisan. Sagaluma sanattuu intala takkaatu nyaata godhaa dhageeffata. Okay? Intaltu tun osuma dhageeffattu akkana jechuu eegalte. Kana jechuu eegalte. Sigalee yoo fete jidduudhaan raagaa irraa buutee deebite sigalee.
Astaghfirullah alazim. Intalti tun kophaa isee waan gooteef wanni nama rakkisu hin jiru jala ittiin rakkatina. Sigalee qaama lultee fi maal taateef kophaa isee waan gooteef jecha wanni itti rakkannuuf hin jiru. Kiliippii keessatti immoo aktii fi dhaamsi inni geggeessu irratti ilaalama. Dhaamsi inni kiliippii san keessatti geggeessu naannawa Abbayaa kanatti. Sigalee maal akka inni agarsiisu Abbayaa hoggaa taphatu dhiiroo sirbuuf achi dhaqe moo haaluma gartee waan kana beeytaa wanni takka aktiidha waan agarsiifamtu jira. Aktiin isaa maal irratti akka nama qajeelchitu gaafa gartee kiliippiin tun yookaanu daawwiin isaa gabbaate booda waliin daawwanna inshaallah guyyaa sanis irratti dubbachuudhaaf deenya jechuudha. An ammoo akka nama tokkootti waan kana dalaguun waan bareedaadha garuu ammoo yadalli waan kanaa irratti hin dalagamu. Yadala waan kanaa yadalli mu'aaz sagalee isaa ol fuudhus ni dandeenya. Gabbuusus ni dandeenya. Sagalee tanarratti walakkaadhaan dalage. Sagalee ka ol kaasuu danda'u ammoo sagalee yeroo takka yadala laallattii beeku. Yadalli sagalee sanii yeroo bakkatti ol kaasuu dandeessu fi bakkatti gad dhaabuu dandeessu irratti waan jijjiiramuu fi midhaan isiitii fi kanaas ganaan agarree hundaafuu ati yadalli silaa osoonii fi gad hin dhiifamne haareetti irratti dalagamee ammallee kiliippii godhee wanni kun gad dhiifamuuf deema achi booda kiliippii irratti godhee natti tola. Saniifiin gaafadhee ture bara jalqaba irratti wanti kun saampila moo maastara jee gaafadhee Keessa isin dhageessa. jechuun saampila moo maastara wanti nu dhageesse. Guutumatti yadala yookaanu zeemaan ati fayyadamte kun zeemaa keetiin si wajjin deema. Sanduuqaadha. Zeema wanta zeemaa si wajji deemuutu jira. Hagartee kana fakkaatu ka kanarra bareedu galu. Hojiin tuni I think hojii gartee Ati waan waa'ee abbaa irratti karoora xiyya. Ani Hamzaas dhageessuu fi miti, Murtiis dhageessuuf, Diinaawolis dhageessuu fi miti, warras jala jirus dhageessuu fi miti. Kaayyoon xiyya ammoo Afrikaanota himuudha, addunyatti himuudha. Waa'ee abbaa kana afaan jaraatiin afaan yeroo afaan Oromootiin jettu nu dhageessisuuf. Yeroo afaan Oromootiin jiru isin dhageessuuf. Garuu Kanaafuu nu laallataa jechuudha. afaan Ingiliffaa godhanii tola. Nu laalla dhiisi tana filima biraa keessan kutiin nu laallata nuti. Dhugaa filimaa miti. Jechi kiyya amma kana isinii dhageessisuu fi miti jettee karaa biraatti kutiin kuni nu laallataan siin jee. Afaan Ingiliffaatis, afaan Oromootis, afaan hundaa'uu ni dubbanna. Ani osoo addunyaaf kagootu ta'e Mu'aaz wanni ni sirraa eeggadhu Keeniyaa tokko wajji afaan Siwaahiliitiin nama faranjii tokko yaammattee afaan saaniitiin ispoonsara irra godhanii warri gartee abbaa kanarratti wanni qaban ispoonsara irra godhanii silaasi wanni godhuu qaban ture. Lafa jalaan osoo deemtee gaa ni beeyta warra jajjaboo kanaas. Ammallee itti godhuu dandeessa. Ammallee wanni si dura dhaabbatu hin jiru guyyaanis hafe sa'aanis hafte wanni hundi hafte akkas godhuu dandeessa jechuu fadheeti. Laale hojiin tuni Mu'aaz yeroo ammaati wajjii waan deemu gartee magaalaadhaan dhaqqabuun waan bareedaadha. Ammallee garteen wanti kun haraamii fi halaaliif maaliin tuni sanii geetiyyaa miti. Garuu wanti akkitti nani hojii teetirraa si dinqisee hojii barbaadu maal beektaa tattaaffeetu godhaa jirtu. Achiin kufnee jira jeetee asirraa isaa deemee fursi booyaa kajabaatee gartee tattaafatee addunyaa wajjin mul'adha juu mataa keessatuma mataa isaa qabatee. Amma booda yoo ati waan ammoo hojjechaa jirtu kanaan dorgommiin teetuun fudhatama argattee badhaafamte haraam hinjuu bee kanumaa dhufee hiriira bee Mu'aaz kiingi jira. Ta'uu hin qabu reekas ol guddachuu jira mucaan haa guddatu bakka. Alibirraa fakkeenyaaf akkana jaalan. Alibirraan quraanaan as ga'e quraanaan dilan jaalatame dhiisi jalaasan tarabbiitii fi abbaa abbummaa naa beeku. Gaafa namni guddate jaalachuu hoggaa namni guddatu immoo matoo ishaan cafaqu.
لا وني لا واز إدو تكاتو جرا إدو واللفتوني الدنيا قدان إنسان مالين سين واللفتوني برا ملبورن استراليا كيستي عبد الله إبراهيم غربا أجايباتي فودي بكسر نجيس بكتان نبيتا نانجيم بيخون جيت بكتان واللفتوتا ورا مايكل جاكسون كوفا سينانجي ورا الدنيا رتي بيكا ورجيلي غرقدو بكتان تومان استراليا دا أديرو على برا أستي أمتى جويا سنانا فيديو كفيا ورا بيجي فيديو لسا سنسافر جرتي بكسان داينه ولله لدوبين دوبو أما بكسان إتي osoan kana dhageyse oromoon hoy adeeroon keenya cinuu dhaqee bakka gartee silaa walliftoonni urjii malee seenne siigane bakka sanii gaafa geesse kuma gartee ma diinaa ol jee kana si fadhan gaafa ammoo ifii lafa si qaqqabanii dadhabanii ati biraa kutte waa takka goonuu gaafa beekan mataa siin ol qabatan jechuun. Amma yeroo tokko maaliin halkan beektaa laal waan rabbiin kun kanuma dhuunfaa yookaan garii dhuunfaa tokkoffaatti yeroo tokko gisee wanti jaanfaan harka amma maqaa akkas taatee dhagaye rabbiin وما ظنكم برب العالمين جي قرآن خيسد أكم يكاتان اتياد ربي عالما خناجي مالي ربي خياكي خيكو فامد ربي الدنيا قوتود ربي قرتي جعفر بياني في ربي مو أسكو فامد أوكي إساوان فدناها سواني إنو ماتو ربي ننقبو في ربي نسان قبو والدفا أكام زدي Ugara kara jedhamni surprise ta. Wallah. Ani rabbiin kiyya rabbii tokkicha fakkiin qabne. Hammuu inni. Ka harkaa fi miilaas hin qabne. Ka gartee waa takka hin fakkeeffamne. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir isa. Akkasi dubbiin teeti itti deemu. Thank you. Amma fakkeenyaaf amantii keessaa bahii waa'ee amantii keessaa bahii kanaafuu qofatti danda'ee jechi bahii wanta jedhee bilaa. Anammoo nama miidiyaa kanarra yoo xiqqaate ammatuma shanan takka illee waan ta'an nama sirrii fayyadamu. Yaada nama keenyaarra guddaan isaa akka jiru sirriitti hin beeka. Sa'aata nama hedduu tokko akka miira keessaa baasanii maraachanii wanta godhanis walumaan beena. Kanaafuu Rabbi jechuun waa hunda beeku haala hundaa warku Rabbi rahmata godha garaa lafa qabna waan ta'eef yeroo tokko dafanii nama murteessuu fi amantii fi gadhuun kan fakkeessanii marmaa jechuu waan amantii keessaa beektu waa'ee abbaayyuu wanta jechuun amantii keessaa nan baasu of course hagaan sharrakee Rabbitti wanta jiru malee osoon sirbuma dhugaa sanuu baasee hoo amantii keessaa nan baasu. Kanaaf yeroo tokko dafnee amantii keessaa wal dhiibuu takkaa fi walitti murteessuu fi kana irratti xiqqoon ariifannaa. Yaada sirba baasuu illee hin qabu. Faamiliin fiyyallee faamilii dubbisa bareedaadha. Illee dhiisu garuu kan daa'imatti immoo amantii wantoota godhuu danda'u irratti osoo hin daangeessin waa hundaa'u cabsee seenee nama godhu. Ammas waan itti amane ammaas hin godhu. Kanaafuu laala amma wanni ati beekuu qabdu maali ni beektaa? Dhaga'uu jirta ammas? Sin dhagaa. Warra hulaa keessaan ficcuu fi alaan irraa banaajuu jira bar. Jira namni akkasii? Keessaan ficcuu fi hulaa mana keessa ifii ficcuu fi dhadhee alaan irraa banaa warra jiru. So sani lama waan hedduu takka asirratti haa agarru miidiyaarra amata meeqa jirraa mudannoowwan ilaalcha hawaasa keenyaa ilaalcha nama tokkee anamma gisee hedduu amma nan agartu laayivii irratti maaliif hin seenne ni beektaa? Hanummaan as bee an sabboonaadha jiru. Hanuma as bee ana qofaa beeka jiru.
Asbee ana qofaa dubbii beeka juutu heddummaata beektaa. Warreen akkasiisan hoggaa agartee shalaggiin kee maal ta'uu qabani beektaa? Tasaasa itti dhiisteetuma tabrootiin osoo hin shalayne tee shalagaa deemuudha. Hanga ammaatu gaa abdiin kunne Allah. abdii kutuun sirraanii deemu. Abgaawwanuudhaaf isin hundi amma ni beekta warra miidiyaa kan isin hundi pablikiin gara kan jirtu qaba. Silkii antee lafa keessa lafa kaatee maal silkii antee lafa irraa kaasee sagalee deddeebisaa jirti. Lafa keessee sagalee san deddeebi'a. Amma lafaa fuutee mee lafaa furgisa. Dubbaddu laal kunuun jirtu sagalee deddeebitu sun. Ammoo. Hin jirtu. Narraa himti. Sanu sirraa ibar silkiidha lafa keessa laa bakka ispiikaraa sana. Okay, harka akkanatti. Garuu qiyya sirriidhaa mee?